harkisee kan keessa koo hin amanu mali mali amalla amma malla dhaamsanii ajaran rakkadhee nan dadhabeen dhiisu yaalu siyaada kana amma bahee galuutti inni nan jeeqamaa natti hin tolu an ofiirra sadamnaan nayyaanni konaan qajeelu osoo deemu kobee na dhumti faanarraa mina abdachiisee oomuma walgarraa osoo deemu kobee na dhumti faanarraa mina abdachiisee oomuma walgarraa bakansi jaaladhe ani ittiin bonaa yoonte tahe bakansi jaaladhe ani ittiin bonaa yoonte tahe gooticha ilmaan Oromoo ibidda koosiinna tahe na afanas bahe koonoo jarjalame waliin gahe na afanas bahe koonoo jarjalame waliin gahe yaa kan jaalatanii ittiin araadanii goota kaalli namaa siifuu maraatanii konkolaataan dhabee karaarraan dhaabbadhu wal dhabuun hin malle namni wal jaalatu waan ati na jibbiteef barnaa galee jira horiin na jijjiirte kanaaf rabbi jira yoo fayyaa qabaadhe horiin akka koo jira waan ati na jibbiteef barnaa galee jira horiin na jijjiirte kanaaf rabbi jira yoo fayyaa qabaadhe horiin. Saniin bulaa akka yaaddaniin turaa jecha maaliif Oromoon Habashaas miti Habashaarra bilisa jechuudha. Habashaa jechuun uummata Oromiyaa yookaan biyya Itoophiyaa jedhamu keessa kan turan osoo hin taane gara kibbaadhaan achas ka seenan yoo ta'u seenaan kitaaba yookaan Oromoo jaarraa tokko haga kitaaba jaarraa 20ffaa ka jedhu sun yookaan jaarraa 16ffaa keessatti argachuu dandeessu. Uummatni Oromoo haala akkamiin yookaan biyyoota Itoophiyaa jedhamtu keessatti akkamitti akka inni jiraata ture beekuu dandeessu. Egaa Habashaan gara biyya Itoophiyaatti dhufanii maal faadhamne ka jettan yoo ta'e wantoota hedduu fi heddumminaan arguu dandeessan hedduu isaanii isin biraan ga'uu dandeenya. Amma aartistii isin jaallattan yookaan baay'ee sirbasaa kan namoonni itti gammadan isiniif dhiyeessuuf kanan jedhu yoo ta'u obsaaf abdiidhaan nu faana tura kunooti innis ayyoo boontooko naada galaako raana na nyaate tuunaan saadakaako beela'ee deeboote Tustabe Akane rambatu Wanan kesa darbe Ayo bontuko Nada di galato Anani jate Sunan sadakaku Rana nanyate Tunane kabaku Kakak misako dinar ko tale Kakak misako dinar ko tale Ande mera yo mute jabe pale Ande mera bo mute jabe pale Kakak misako dinar ko tale Kakak misako dinar ko tale Ande mera yo mute jabe pale Ande mera bo mute jabe pale
Basaki bora fateni daga tirkade garamollata sangala kawe kokute Basaki bora fateni daga tirkade kotona romya sangala kawe kokute Basaki bora fateni daga tirkade kotona jambi sangala kawe kokute Basaki bora fateni daga tirkade kael sololo tigala kawe kokute Rasa sabne sako sinar gotale Rasa sabne sako sinar gotale Ande mera yo mujhe jab fadle Ande mera ko mujhe jab fadle Rasa sabne sako sinar gotale Rasa sabne sako sinar gotale Ande mera yo mujhe jab fadle Ande mera ko mujhe jab fadle Dilai karo kaduge akai ngate dia kombele songkata kawe kokute dore nili kolo kai kuponade dia kokonder sama kwagiate kadali bora padenu kagatir kadenu garamolla tangada kawe kokute kadali bora padenu kagatir kadenu madawala butangala kawe kokute Oromo Kandiyara Kirtan Usia Paurupa Amerika Dintan dan kedapatnya akan mengadakan Yole di Batorasi akan mengadakan Yang Matoromo Dino Jia Rabat Batu Kamalu Distan Ratu Wali Wala Matu Kowali Tupati Rakto Badino Pia Lagat Matu Nea Budika Kesema Jabisa Kana Terisa Kana Terisisa Kuno walitti deebinee jirra akkuma daawwattan seenaa aartist jabaaf jaallatamaa guddaa aartistii boonsaa seenaa boonsaa hojjetee eebbisa addunyaa ka jedhamu mucaan kun mucaa seenaa jabaa hojjetee bara rakkisaaf bara namni eenyummaa isaa fi afaan isaa dubbachuu hin dandeenye nagaa dhaabultee nagaa akkam jirtan olii isaan jechuu hin dandeenye miidiyaa isaatii irraati uummata Oromoof seenaa isaa dubbachuuf jedhee irraati uummata gorsuuf jedhee irraati seenaa isaa babal'isuuf jedhee irraati magaalaa Finfinnee keessatti dhiigni isaa aga lixa biiftuu yookaan aga lixa Wallaggaatti lafarra harkifamuudhaan siinootiraakidhaan aga Wallagga lixaa magaalaa Dambidollootti lafarra gotatame hin beektu isinitti himuu barbaachisu garuu kanan isinitti himuu barbaadu eenyuun akka taatanii fi eenyuun ta'uu akka barbaaddan beekuun dirqama keessan jedhee raadhatan isinitti himuu barbaadu. Dhalootni birriif yookaan kaayyoof wantoota adda addaaf daandii adda addaa irra gortan isaa isin fayyadu waan tokko eessaanuu isin hin ga'u. Eessaanuu isin hin ga'u. Birrii qabaattan uummata keessan Oromoon ala jiraachuun yookaan gammachuun uummata Oromoon ala nattaafu akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti gammachuun uummata kun ala beektu yoo dhufe nan fayyadu, nan gargaaru, nan guddisu, nama nan golbaqa. Ofii kuuf qabaadhee yoo nuffadhe Oromoon qullaa deemu yoo ta'e wanta kanan fayyadu. Wanta iddootti hin naga'uun qabu. Garaan koo baay'ee miidhamaa fi booranaa fi baaleedhaa fi uummata achirraa buqqaa jiru, uummata achirraatii horiin hirkatti dhumaa jiruuf illee baay'ee garaan koo nagadda baay'een itti gadda dhugaan isiniin jedha wanta waaqayyo uumaan keessa koo argu maaliifi anasii gammachuu qabaachuu miti gammachuun koo saba koo waliin yoon saba koo wajjin gammachuu qabaadhe gammachuu qaba gammachuu sabni koo hin qabu taana an gammachuu qabu eessaan nan ga'u maaliif eessaan na ga'uu hin danda'u maaliif gammachuun koo gammachuu saba koo waliin hin taane yoo ta'e eessaan nan ga'u maaliif garaan koo sammuun koo eessa jira achi jira gadda isaanii wajjiniin hirmaatu gammachuu isaanii wajjiniin hirmaatu yoo kanan ta'an ani Oromoos miti Oromiyaa keessa jiraachan jiru bishaan Oromiyaa keessaa guyyaa tokko yoon dhugee beekeyyuu saba sanaaf hin gaddu taanaan almaala Oromiyaa keessa sin dhugee